አሳያቸዋለሁ የተለያየ ይኸው እነዚህ ኢትዮጵያውያኖች ናቸው እንግዲህ መጠጥ ቤት ውስጥ ያልሆነ ነገር ሲሰሩ የተያዙ ናቸው። እንግዲህ በርካታ አላላችሁ እንግዲህ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። ተመልከቱ እነዚህ ሁሉ ወንጀል ሲሰሩ የተያዙ ናቸው። መጠጥ ሲሸጡ ምን ሲሸጡ እዛ ወንድም ከሰነው ኦፕሎታኮ ቢዮታ ገረገራ ጅርተን ካዩ ቢያ ባታኒ ኒቤቱ wantoota akkanaa wantoota qoshashaa kana hojjechuun yookiin immoo gochuun biyya kamittiyyuu maan taane gaarii miti. Egaa akkuma argaa jirtaniif mucaan araba ajjeesee ijoollee baay'een sobaa oduu kanaan dhiisaa warreen jettanii dhugaa dubbachuuf sobaa miti waan akkanaa kun jechuudha. Ijoollee kun akkuma argaa jirtan kaleechaa dheengaddalee ijoollee hedduu guyyaa takka keessatti nama 5 nama 6 kanatti qabaa ooluu jechuudha. Ijoollee miskiina dalagaa dhaabbaati dalagachuudhaaf maatii ofii jijjiiru dhaabbaati miskiina qabanii dararaa jiru jechuudha. Egaa maal irratti qabu ijoolleen keenyas immoo maal godhu seetan maxaxxii akkasuma shiishaa wantoota wasakaa wantoota qoshashaa biyyoonni hin yaalanne waan akkasii daldalaa turan. Balaa maalitti ajjeefamee warreen jettan balaan balaa shiishaatii fi maxaxxii wantoota nama sakkarsu waan akkasii daldalaa kan turan. Dallaala mucaan du'ee mucaan kun qarshii irratti wal lolanii isa waan daldalanii kanarratti wal lolanii waraanii jedhan. Egaa hiriyoon isaatillee warroon itti dhiyaatanii wantoota kanaati. Ijoolleen akkasii immoo baay'inaan barbaadamanii qabamaa jiru jechuudha. Yeroo kanatti kaleechuma miidiyaa kan gabaase ijoollee 5 to'annoo jala oolan maxaxxii wajjin qabamanii jedhan. Ijoolleen keenya yooma obbaru ani beeku ijoolleen miskiinaaf karaatti cufan. Ilaala araboonni bakka hundatti maqaa Itoophiyaa maqaa biyyaatillee xureessan. Ijoolleen akkana dhugaa dubbachuu namoonni sammuu hin qabne osoo biyyuma keessaa ba'uu baatanii. Ijoolleen amma dubartiin illee hin jirti dhugaa dubbachuu. Dubartiin illee kana waan maxaxxii biiraa wantoota nama sakkarsan kana wajjin qabaman kaleecha ijoolleen akkuma argaa jirtan jechuudha. Kanaafuu dhugaa dhabdee biyya kee keessatti iyyoomtee jiraachuu si wajji. Kun immoo balaa guddaa namarraan geessisaa jechuudha. Balaa guddaa wanti hin jedhu ijoolleen tun lubbuu hin ajjeefamti. Balaa mucaa kanaatiin ijoollee hedduutu reebamaa, ijoollee hedduutu gara mana hidhaatti gurramaa jira jechuudha. Isaan akka barbaadan godhu. Egaa ijoolleen Saawudii jiran hedduun isaanii ijoolleen dalagaadhaaf gadi hin baane baay'ee sodaataa jiru jechuudha. Maaliif mucaan takkittiin ijoollee hedduu ijoollee miskiina hojii abbaati ijoollee maatii isaanii gargaaraa jiran xinqeetti godhe itti cufe. Araboonni hundumaa akka biyya tokko ilaaltee Itoophiyaa kan jedhamu ijaarsi kun waan inni jedhu dhageessanii Itoophiyaa kan jedhamu jaan arguu hin barbaadu bakka jirtanitti ajjeesaa jira. Hedduu takka dhugaa dubbachuuf leesh nama tokkicha foon takkatu xannacha takka foon baay'ee ajjeesaa jira. Nama tokkoof jecha Itoophiyaa kan jedhamu hundi maqaan bade. Kanaafuu waan maxaxxii dalagadhu jira. Waan maxaxxii maaltu biyya isaanii kan hin jirre biyya biraatti fuudhee biyya biraatti geesse. Waan akkana kana odoo beekamu miila darba miila romuudha namoota hedduutu caatii shiishaa wantoota kana wajjin qabamee gara mana hidhaatti duutiitti murteeffame dhageessanuu ta'e jechuudha. Kanaafuu osoo isa beekanu waan akkanaatiin qabamuun immoo salphina. Mootummaan achi hin dhiisu. Ni beektu maaliif zeegaa biyya isaan ta'anii jechuudha. Dhugaa dubbachuuf. Ani koo Saawudii hoggaa dheeraa ture. Waa baay'een dhagaa ture. Namni dhugaa dubbachuuf waa baay'ee natti himaa turanii jechuudha. Kanaaf seerri Saawudii namoota isaa zeegaa isaa maan ta'an hin dhiisu. Kanarratti qalbii hin beeku goosaa hin beeku jechuudha. Kanaafuu yeroo tokko dhugaa dubbachuuf baay'ee tokko natti tola. Maaliif iddoo biyyi keenya irraa akkas ta'e namoonni hattuun taatu namoonni waan akkanaa kana maxaxxuma kanaayyuu iddoo biyyi keenya
osoo akkana ta'e waan jechaa ture dhugaa dubbachuuf abadan maxxantiin jira ammoo Dubaay kanatti aadi hin dhuguu isa garuu namoonni hedduu garuu gadi baatee mana keessatti dhugda bitatanii manni maxxantiin jira Saawudii keessa garuu waan akkanaa kun hin jiru dhoksaadhaan yoo ta'e malee ni beektu. Kanaafiyyuu waan akkanaa kana dhugaa dubbachuuf hedduu waan nama sodaachisudha jechuudha. Kanaaf ijoolleen teenya of eeggannoo godhaa hanga isin danda'anitti waaqayyoon isinaa tiksu ijoollee miskiina obboleewwan hedduutu jira. Kanaafiyyuu rabbi isin waliin haa ta'u hedduu nama sodaachisa. Amma haraboon Itoophiyaa kan jedhamtu bakka jirtanitti miskiin ooyoomaan balleechin tuni xigaabitti quufatte walajjeeste jechuudha. Innaa waan akkasiitii Saawudii keessa seerri jajjabaa yeroo ammaa kanatti haraboon miidiyaan arabaa waa'uma Itoophiyaa mushkila Itoophiyaa maali biqaa waanuma isaa taasisaa jechuudha. Yeroo kana immoo garaan isin danda'u beektanii biyya keetii waan ta'eef atis Itoophiyaan gaafa ofitti deebistee ilaalte ammamsi kuba ammamsi aarsa maqaan kee xureeffamu maqaan kee kaafamu nama tokkoof jecha nama hundaa badu sijjammar mucaan Itoophiyaa Tigree bakka barbaadee yoo ta'u garuu waan akkanaan hojii gochuu isaan nama gamii ijoollee keenya ajjeesaa eenyu jechaa kan oolan garuu immoo beektanii obsa godhachuu nama barbaachisaa haa ta'u kaa qarshii argannaan mi'aannan tun waan nama goonuu hin qabdu haa ta'u garuu waan akkanaati irratti waan ta'anii irratti darbatamu gaarii miti obsa godhachuu obsitee gaafa ammaan daqiiqaa wanti sun daqiiqaa 2 keessatti darbu garuu immoo isaan obsa dhabanii kanarraa wal ga'an keenyas ijoollee gaafa beeksanii gaafa qarshii illee karaatti of argan gaafa xiqqoo ishee mataa ol qabatan of hin beekanii jechuudha. Of hin beekan. Dhugaa baay'ee tokko nan dhaggeeffadhe jiru araboonnitiin baay'ee garjabeetti. Bakka jirtanitti bakka jiranitti Itoophiyaa ofitti amma ijoollee raayyuu jechuudha beekte hundoo ijoollee hunda akkas jechuudha ofitti hojumayyuu hin hojjisiistu arabu. Ijoollee hedduun akkanatti bu'aa jiru jechuudha dalagaa irraa baanee dalagaa dhiisnee jechaati jiru. Kanaafiyyuu eenyumayyuu maan taane waanuma fi eenyumaan taane kanaayyuu hin taane bakka hojjettutti obsa qabaachuus barbaachisa. Nama wajjin bineensa bosonaatu ofitti madaksitee jiraata waan ta'eef obsas barbaachisa. Obsitee wajjin takbaariidhaan hojjettee of jijjiirudha. Nama artistii dinqii taate akka eenyutti cufuu odoo hin taane deessaanii cufuu osoo hin taane nama biraatiifis yaada. Makuu hojjettu yoon ijoollee meeqa madaalaa wal lolanii kan mana hidhaa galan yeroo sankaa sila wanti tuni hin darbitiin obsuu qabda. Waggaa meeqa waggaa 6 waggaa 7 kan hidhamanitti beekuu jechuudha. Kanaafiyyuu yaa waaqayyo obsanaa kennu biqaa isaan wajjin dubbachuun qabdu sirmaayyuu isaan seexana waan ta'eef dhugaa dubbachuuf isaan wajjin dubbachuun qabdu. Anna akkasiin jedhaa turte gaarii qabaadha.